Oduu simbirtuu amanuu dhaqqabeen heelikooptarri pirezidaantii Iraanii fi qondaaltota olaanoo biyyattii baatee deemaa ture jedhamee kufee caccabuu miidiyaan biyyattii gabaase. Yuukireen sodaa hamaa keessa galteetti tibbana humnoonni Raashiyaa handaara magaalaa Kirkiiviitti guddoo milkaa'an. Saayintistoonni icciitii ijaarsa piraamiidota Masrii durii duuba jiru ifoomsan. Waraanni Gaazaatti geggeeffamuu gaafa xumuramu Gaazaan maal ta'uu qabdi kan jedhu irratti ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun karoora ifa ta'e hin dhiyeessan taanaan hojiin gadhiisa jedhan ministeera kaabinee waraana Israa'el kan ta'an Benii Gaantz. Heelikooptarri pirezidaantii Iraan Ibraahim Ra'iisiin ittiin imalaa turan kun har'a waaree booda daangaa Azerbaaijaanitti kufee caccabe. Ibraahim Ra'iisiin qondaalota biyyattii olaanoo biroo waliin hidhaa naannoo daangaa Azerbaaijaanitti argamu eebbisuuf garas deemanii ture jedhame. Pirezidaantii Ibraahim Ra'iis qofaa osoo hin taane ministeerri dhimma alaa biyyattii fi qondaalonni biroos waliin turan. Akka gabaasa miidiyaa biyya keessaatti pirezidaantiin Ra'iisiin daangaa Azerbaijaan irratti hidha lama Qiziqalaasii fi Qodaafariin jedhaman erga eebbisanii booda gara magaalaa kaaba lixa Iraaniitti argamu Tabriizii osoo deebi'aa jiranii balaan kun mudate. Bakka heelikooptarri kun itti kufee bira ga'uuf haalli qilleensaa hedduu rakkiseera. Akka gabaasa dhaabbata oduu Faaris jedhamutti iddoo balaan kun itti mudate bira ga'uun waan mudate adda baasuun rakkoo ta'eera. Iddoo gaarreen fi bosona yabbuun guutame bakka heelikooptarri itti kufee kana arguufiyyuu meetira 5 itti dhiyaachuu qabda jedha gabaasaan kun. Bakkichi kaaba Tabriizii irraa kiiloomeetira 50 fagaata. Tabriizii bakka bu'uun miseensa paarlaamaa Iraan kan ta'an Ahmadi Alirzabeeg gaazexeessitootatti akka himanitti lubbuu baraartonni ammallee kallattii heelikooptarri pirezidaantii qabattee turte irratti argamtu sirriitti adda baasuu hin dandeenye. Akka miseensi paarlaamaa kun jedhanitti ministeerri dhimma alaa biyyattii Hosanii Amiruu Abdullaahiinis heelikooptera kana keessa turan. Heelikoopteroonni lamaan kana heelikooptera kufte kana waliin turan ammoo nagaan qubataniiru jedhan qondaalli kun. Ministeerri dhimma alaa Iraan hojjettoonni lubbuu baraaran bakka heelikoopterri itti kufe qaqqabuuf yaalaa jiru jechuun garuu haalli qilleensaa rakkisaa ta'uu ibse. Yuukireen sodaa hamaa keessa galteetti tibbana humnoonni Raashiyaa handaara magaalaa Kirkiiviitti guddoo milkaa'an. Volodymyr Zeleniskii Raashiyaan kutaa kaaba bahaa Yuukireenitti haleellaa lammeessoo dandeessi humna isaa akka qabdus mul'isaa jirti jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Humnoonni Yuukireenii kan Raashiyaa caalaa meeshaalee waraanaa hedduu qabaachuun dhaadatan humna addaa waraanarratti laafee utubuuf wayitaa ifaajaa jiranitti loltoonni Raashiyaa ammoo fuulduratti malee duubatti hin jennu jechaa jiru. Haalli Raashiyaa kun bitaa kan itti galee fi sodaa keessa kan isaan galchee bulchaan Yuukireen kun gurmuun humna waraanaa isaanii fi hamileen loltoota rakkoo keessa galuu amaniiru. Kutaaleen waraanaa hedduun qullatti hafaniiru jedhan. Humni qilleensaa isaanii hanqina xiyyaarota waraanaan rakkoo keessa galuu AFP'tti kan himan
Zeeleniskiin ammas deeggarsa humna ittisaa qilleensaa fi jeettiiwwan waraanaa gaafataniiru. Har'a Yuukireen ittisuuf kan nu barbaachisu keessaa dhibbeentaa 25 qofa harka qabna jechuun dandeettii humni qilleensaa isaanii irra jiru ibsaniiru. Raashiyaan akka nurratti olaantummaa hin arganne gochuuf humni qilleensaa keenya xiyyaarota waraanaa ammayyaa 120 hanga 130 qabaachuu qaba jedhan. Dhiheenya kana Ameerikaan deeggarsa kuufamaa walumaa galatti doolaara biiliyoona 61 ta'u Yuukireeniif akka kennitu mirkaneessiteerti. Sagantaan gargaarsa US kun deeggarsa humna waraanaas ni dabalata. Ammoo Raashiyaan yeroo dhihoo as haala hin eeggamneen gara fuulduraatti deemuun iddoowwan baay'ee Yuukireeniin harkaa oolfataa jirti. Saayintistoonni icciitii ijaarsa piraamiidota Masrii durii duuba jiru ifoomsan. Saayintistoonni waggoota 4,000 oliin dura Masrii keessatti Giizaa dabalatee piraamiidota 31 akkamitti Masrii keessatti akka ijaaraman icciitii otoo hin beekamin ture furre jedhu. Gareen qorannoo Yuunivarsiitii Kaaba Karooliinaa Wiilmingtan irraa dhufe piraamiidonni kun handaara laga Naayilii kan waggoota dheeraaf badee ijaaramuu hin hafne jedhan. Bakka bishaan sun gammoojjii keessaa fi lafa qonnaa jalatti amma dhokatee akka jiru bira qaqqabne jedhan. Waggoota dheeraadhaaf warri Masrii durii meeshaalee akka dhagaa laga kana irratti piraamiidota ijaaruu fi barbaachisan geejjibuuf laga dhihoo jirutti fayyadamuu hin oolle jedhanii yaadaa turan. Garuu karaan bishaan guddaa kana bakka kam akka ta'e, boca akkamii akka qabu, hangam akka guddatu yookiin piraamiidii kanatti hangam akka dhiyaatu hanga ammaatti wanti mirkanaa'e hin jiru jedhan. Barreessitoota qorannichaa keessaa tokko kan ta'an Profeesar Imaan Goonihii tattaaffii guddaa garee qorattootaa kun suuraa raadaara satalaayitii, kaartaa seenaa, ibsa qorannoo teessuma lafaa fi tooftaa arkiyooloojistoonni ragaa samudaa ittiin dubbaramuun kaartaa galtuu laga Naayil kaasan. Galtuun laga Naayilii kunis gogiinsa hamaa fi obomboleettii cirrachaa waggoota 60 dura mudateen awwaalame. Gareen qorattootaa kun teekinooloojii raadaara fayyadamuun dirree cirrachaa keessa gadi seenee suuraa teessuma bakka dhokatee kana kaasee teekinooloojii raadaariitti gargaaraman. Qorannoon kun barruu Communications Earth in the Environment jedhamu irratti maxxansame. Bakka kanatti laggeen awwaalaman fi karaan yaa'iinsa lagichaa tulluu jala qaxxaamuru bakka piraamiidonni Masrii durii hedduun argamanitti mul'ate jedhu Profeesar Imaan Goonihii. Barreessitoota qorannichaa barreessan keessaa tokko kan ta'an Dr. Suuzaan Onestiin BBCtti wayita dubbatan akkas jedhan. Galtuun laga Naayil qabatamaan karaa bishaanirraa geejjiba xubii ulfaataa meeshaalee namootaaf oolu qabaachuun dhuguma akka ijaarsa piraamiidii kana ibsuuf ni gargaara jedhan. Gareen qorannoo kun galtuu laga Naayil Ahraamatti jedhamuun moggaafamee argan. Afaan Arabaatiin Ahraamat jechuun piraamiidota jechuudha. Galtuun lagichaa dheerinni isaa tilmaamaan kiiloomeetira 64, bal'inni isaa immoo meetira 200 hanga 700 gidduu ta'a. Daangaa laga kanaatti piraamiidonni 31 kan waggoota 4,700 hanga 3,700 dura ijaaramanitu argama. Argannoon galtuu laga badee kana Giizaa fi Liishtii bakka awwaalcha moototii gidduutti heddummaatan ibsuuf gargaara. Bakki kun gammoojjii Saharaa keessaa bakka jireenya namaaf hin mijanne.
Galtuun lagichaa kun ijaarsa piraamiidotaatti dhihoo ta'uun isaa yeroo ijaarsa piraamiidotaa tajaajilaaf ooluu agarsiisa jedha barruun kun. Dr. Onestiin akka ibsanitti Masriin durii xuubii ijaarsa ulfaataa humna namaan osoo hin taane humna bishaaniin fayyadamuun geejjibuu danda'an. Lagni Naayil waraanni Gaazatti geggeeffamuu gaafa xumuramu Gaazaan maal ta'uu qabdi kan jedhu irratti ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun karoora ifa ta'e hin dhiyeessan taanaan hojiin gadhiisa jedhan ministeera kaabinee waraana Israa'el kan ta'an Benii Gaantz. Geggeessaa paartii mormituu fi miseensa kaabinee waraana Israa'elii kan ta'an Benii Gaantz waraana Gaazaa booda eenyu Gaazaa bulchuu akka qaburratti hanga ammaa karoorri ifa ta'e bulchaa biyyaa irraa hin dhiyaanne jechuun hojii dhaabuuf akeekkachiisan. Hamaas Gaazaa keessaa erga dhabamsiifamee booda sululli Gaazaa bulchiinsa siivilii qaamolee waraanni kibbaa fi kaaba Gaazaatti hammataa yeroo deemee jiru kanatti mootummaa Israa'el keessatti garaagarummaan jiru babal'ataa dhufeera. Muummee ministeera duraanii Israa'el kan turan Benii Gaantz kaabinee waraanaa Israa'el keessaa bahuu akka malan kan akeekkachiise dhiyeenyuma kana ministeerri ittisaa Yo'aav Gaantz dubbii wal fakkaataa dubbachuu hordofeeti. Israa'el bulchiinsa waraanaanis ta'ee kan siivilii Gaazaa bulchuu akka hin qabne ifatti himamuu qaba jechuun Beniyaamin Netanyahuuf ergaa dhaamanii. Dhimma kana irraa deddeebiin mootummaa Beniyaamin Netanyahuuf kaasanis deebii akka hin arganne dubbatanii ture ministeerri ittisaa biyyatti. Benii Gaantz fi Yo'aav Gaalaant akka jedhanitti Israa'el ittuma fuftee Gaazaa qabattee humna Gaazaa bulchuun fuulduree nageenya biyyattii balaarra kan buusudha jedhan. Beniyaamin Netanyahuuf kaabinoonni isaanii leellistoota ta'an Israa'el Gaazaa to'attee bulchuu qabdi jedhanii amanuun. Miseensa kaabinee waraana Israa'el kan ta'an Benii Gaantz Sanbata darbe TV irratti dhiyaachuun uummanni Israa'eliis ilaalaa jira jechuun Netanyahuuf ergaa dhaaman. Israa'el biyyoota akka Suudii Arabiyaa fa'a waliin walitti dhufeenya gaarii uumuun biyyoonni lixaa ammoo Iraaniif mataa ishee irratti Israa'el cinaa dhaabbatanii akka balaaleffatan gochuu qabdi jechuun amanu Benii Gaantz. Akka isaan jedhanitti bulchiinsi Beniyaamin Netanyahu Israa'eliif fira baay'isuurra diina baay'isaa jira jechuun komatu. Beniyaamin Netanyahu ammoo Benii Gaantz dubbii dubbataniif deebii kennanii waan Benii Gaantz gaafate guutuun waraanni akka dhaabbatuu fi Israa'el akka mo'amtu gochuudha. Akkasumas namoota butaman waa'ee isaanii dhiisuuf Hamaas jabaatee akkuma jirutti dhiisuu akkasumas biyyi Filisxeem akka biyya taatuuf carraa kennuudha jedhan.